wanti nuti beeku asirratti qabnu hukmiin bid'aa maali ka jedhu sirriitti addaan baasnee waan silaa jedhamu namni jejjedhus maddeetti kakkaasaa kan dubbannu taanaa jechuudha. Laakiin wanni nuti beekuu qabnu warri ahlus sunnaa wal jamaa'aa suuraa hin taane irratti akka namni foteeffatu barbaadu wanni jecha bid'aa jedhu deddeebisaniif dhugaatti wanni bid'aa jedhamu isaaniin galleefillee miti. Bid'aan maali ka jedhus inuma beekan. Bid'aan shari'aa keessattis hukmiin maali kan jedhus inuma beekan. Laakiin isaan waan takka barbaadaa jiran. Isaanis maali? Wanti sunis maali? Hadiisni ergamaa Rabbi alayhi salaatu wassalaam akkuma kitaaba usulaa fi kitaaba mustalahaa keessatti ibsamutti hadiisa ergamaa Rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo jennu kan itti barbaadamu jechoota ergamaa Rabbi takka sallallahu alayhi wasallam hojiiwwan isaaniitii fi iqraara isaaniiti. Iqraara jechuun waan isaan biratti hojjetamee isaan irraa callisan. waan sadiin kanaatu hadiisa ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam jedhama. Laakiin isaan namni wallaalaan hadiisa wanti jedhamu maali jechuu waan hin beeyneef jecha hadiisa keessaa tokko bichaa fudhatan. Innis maali? Hojii ergamaa Rabbii alaihi salaatu wassalaam. Bid'aan maali yeroo jettee gaafattee ni beeka. Bid'aa jechuun waan zamana rasuula alaihi salaatu wassalaam hin turin siin jedha. Akkas jechuun quraana keessatti hukmiin isaa kan ibsamin, hadiisa keessatti hukmiin isaa kan ibsamin jechuun ni fahamaa jechuudha. Walaakiin maaliif keessaa wayita rageeffachuu barbaadu hojii rasuulaa qofa maa barbaada jecha rasuulaa didee idan isaan kamanaa bahaniif mustalahalleen beekaniifi miti ni qaraasisanii usuulalleen beekaniifi miti ni qaraasan ni beekan kan hundaayyuu warri usuulaas maal jedha jechuu ni beekan warri mustalahaas maal jedha jechuu ni beekan ijoollee xixiqqoo irraa isaan jiru warri isaaniirraa gurguddaa jechuu ni beekan laakiin sanumaa wajjin yeroo rageeffachuu barbaadu rasuulli hin goonee miti maal hin goonee miti siin jedhan bakka isaan barbaadantu bakka ragaan shari'aa nama geessuu miti innamaa isaan duraan lafa kaatanii karaa warri ahlus sunnaa wal jamaa irra jiru kun baaxila waan taheef jedhanii waan yaadaniif jechuudha waan baaxila kana akkamitti warra wallaalaa kana achi dhiibnee baaxilummaa itti fakkeessina kan jedhu karaa kana godhatanii jiranii jechuudha hin fahamaniifi miti asirratti fakkeenya isin kan akka isaan fahaman isaan yeroo masjiida ijaaran minaaraa itti ni godhan moo hin godhan ni godhan yoo ati gaafatti rasuulaatu alayhi salaatu wassalaam minaaraa kana godhe yoo jettee maas hin jedhan lakkii jedhan abubakri godhe lakkii jedhan umartu godhe lakkii jedhan uthmaantu godhe lakkii jedhan aliyyi godhe lakkii jedhan sahaabaa godhe lakkii jedhan kanaafuu wanti kun ni baqqaamuun baqqaa'us hin jedha amma dheefa eegalaan rasuulli hojjechuu fi hojjechuu dhabuu qofa bichaa duraan ragaa godhataa akka ture gaafa asirraan dhufteef maal godhaa نديس تهلي هذه المصالح المرسلة